maal jetti ijoolleen Oromoo Abaa'oon gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo. Bro na dhagaye rakkattee jirti maaf cinqamtee jirti dalagaa uummatee diiwanii dalagu jirti akkasuma buleetii akkasuma mana arabaatti rakkootiin argu jirti waan hedduu argu jirta naaf galu buleetii rakkootan keessaa moo feetanii kalee lama qabdaniimi kalee takka gurguradha amma. Gaafatun jaartan bitattanii bakka deeffattan kalee takka uumatti maa rakkattan akka jetti mismarkalleen lama keessaa takka gurguradha maaf rakkistan nagaatti. The Slap. Bro hiya famous ta'uu feeta TikTok kanarra famous ta'uudhaaf rakkisteef cinqitee jirta ati sobboleetii biyya famous ta'uu feeta ifin dararin barakiinaa dhugii TikTok live seeni raf umatte. Bro na dhaggeeffadhuun shawwatamin intalti dhalaa takka tan yookaan uta si jaalatu yookaan gaadhimaan ta'e yoo si bira dhuftu yoo saanaatti nyaata fitfitii wayii guuteen dhufne sin jaalatu jiru kun isa dhiya diimaa halluu fi qabda shawwatamin bro. Obboleessa kiyya obboleettiitti jedha dhaggeeffadhu waan umurii ta'e guutuu si fayyadu siif noo yookaan namni obboleessa kiyya yookaan hiraa kiyya jettee yaaddu maallaqa gaafattee yoo maallaqa si didee ajjeesin waa godhuun qabu waan gootu hin jiru ajjeesu qabdu. እንደዚህ እናረጋለን እናሳያለን እኛ ወታደራችን በግፍታ በልቅጣ ግራ ቀኝ ጀደጃ ቶኮ ወደ ጦር ግንባር ጀራኒ ኦሶ ጥይት ተከን ቶኮ ሲሉ ከጀላሳ በመን በረተኩን